Amma immoo aayikaniiwwan poopolaayivii irra jiran waliin ilaalla. Inni jalqabaa inni asuma akka seentaniin kana fakkaata. Inni jalqabaa laayivii jedha. Laayivii kanarra yoo taatan maal argattu? Inni jalqabaa namoonni laayivii seenuu barbaadan yookaan immoo shamarran akka dhuftanii laayivii seenuudhaaf bakka kanarra argattu jechuudha. Isa kanarra ta'ee inni kun immoo laayivii kan jedhu kana tuqxanii gara laayivii keessanii deemtu. Laayivii irra yeroo deemtan immoo gubbaarraa wantoota sirreessuu qabdan jira. Inni jalqaba bakka duwwaarratti taayipingii gootu weelkaam yookaan wanta tokko jettanii ta'an immoo chaating daansiing siingiin kan jedhu keessaa tokko isaa filattanii suuraa keessan sirreessitanii start live jettanii seentu jechuudha. Ittaanii kan jiru immoo mallattoo isa kanadha. Mallattoon inni kun immoo maalidha? Mallattoo kana yoo tuqxan gara paartiidha kan inni isinitti argisiisu yookaan immoo namoota paartii irra jiran kan isinitti argisiisudha jechuudha. Ittaanii kan jiru kanadha. Inni immoo maalidha? Poostiidha. Poostiiwwan garaagaraa bakka itti argitanidha jechuudha. Ittaanii kan jiru immoo kun maalidha? Meeseejiidha. Yoo akkasitti tuqxan meeseejiiwwan garaagaraa siisteemarraas haa ta'u nama kan biraarraa kana yoo argattan achirraan argattu jechuudha. Ittaanii inni jiru immoo ampoolii kanadha. Ampooliin kun yaa akkuma duraan isinitti himee gara piroofaayilii keessanii seenuudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Tolee, as keessa erga seentanii booda inni gubbaarra jiru maqaa keessanidha. Maqaa keessan ID'n keessan jira. Achirra galtanii sirreeffattu. Gubbaarra foolowiingiin jira. Asirra rewwaardiin jira. Bakka kanarra garuu pooyintiin jira jalqaba. Kooyiniin jira, pooyintiin jira. Pooyintiin qarshii keessan kallattiin gara qarshii jijjiirratanidha. Kooyiniin immoo kan gara kooyiniitii jijjiirtan yookaan giiftii nama kennitanidha jechuudha. Rewwaardiin guyyaa guyyaadhaan pilaatfoormii kanarraa kan hojjettan kan achi keessaa ittiin tuqxanii keessaa fudhatanidha. Raankiin guyyaa guyyaan kan laaltanii istooriin akkasuma immoo istooriirra yoo galtan immoo wantoota konkolaataa ta'uu danda'a. Pilaatfoormicha irratti of bareechuu barbaadan kanarraa bitattanidha jechuudha. Ittaanii kan jiru invaayitiidha. Invaayitiin namoota affeeruudhaan guyyaan doolaara 14 kanarraa argattanidha. Jala kanarra kan jiru fankilabiin namoonni yoo fankilabii keessan jooyin isinii godhu kan isinitti argisiisudha. Bakki kun ashaaraa kan ittiin kennitanii gaardanii namoota gaardanii isinii ta'uu barbaadan laayiv daataa keessanidha kan as keessa ta'u. ELP'n asirratti isin pilaatfoormicha gaaffii gaafachuu barbaadan yookaan immoo wanta barbaadan kan ittiin gaafattanii siitingiin siitingiiwwan akkaawuntii keessanii paaswoordiitti gochuudhaaf kanaaf kan isin gargaaru kan immoo kan fayyadamtanidha jechuudha. Kana fakkaata maayijensiin akkuma duraan isinitti himee maayijensii kan ejentii keessan ittiin guuttanii akkasumas immoo ejentii keessan achi keessa seentanii ittiin argattanidha jechuudha. Bakki sun bakka sanadha. Kana fakkaatu aayikaniiwwan pilaatfoormii kanarra jiranii galatooma.